oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa boruu gara magaalaa Naqamteetti imaluufi jedhame. Waggoota 7 uummata Wallaggaatii fi guutuu Oromiyaa irratti waraana gaggeessaa kan jiran Abiy waggaa 3 keessatti yeroo sadaffaatiif boru Naqamtee deemuuf jiru jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin obbo Jawaar Mohammad arraas ogeeyyii fayyaa dahatee biyya jeequudhaafi jechuun dubbii himaa mootummaa Abiy ifatti Jawaar qeeqan. Mormii tibbana ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun mootummaan ifatti yeroo duraatiif deebi'ii kan laate yoo ta'u, kanaanis hoogganaan koominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu deebii cimaa qabu. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin hojii hojjenne keessatti wanta badeef dhiifama guddaa gaafannaa jedhan qondaalli Biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'a. Waggoota dura Oromoo guutuu walitti qabee arrabsuun kan beekamu Taayyeen erga mootummaan wal dhabee yeroo duraatiif dhiifama gaafateera. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraa fi biyya alaatiin Indiyaa fi Paakistaan lola guyyootaatiin booda dhukaasa dhaabuuf walii galan. Waraana guyyaa muraasaa kanaan jabina Paakistaan addunyaa yoo dinqisiifattu, Doonaald Tiraamp waraanni kun akka dhaabbatuuf shoora olaanaa taphatanii jiru jedhame. Bal'inaan isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy guyyaa boruu gara magaalaa Naqamteetti imaluufi jedhame. Waggoota 7 uummata Wallaggaatii fi guutuu Oromiyaa irratti waraana gaggeessaa kan jiran Abiy waggaa 3 keessatti yeroo sadaffaatiif boru Naqamtee deemuuf jira. Haaluma kanaan muummichi ministeeraa Abiy guyyaa boruu jechuun caamsaa 11 2025 kabaja guyyaa ayyaana Iizii Lixaa waggaa 47 irratti argamuuf gara magaalaa Naqamtee akka imalan ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaa ajaji lixaa erga hundeeffame walakkaa jaarraatiif kan deemu yoo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa achitti hundeeffame kun yoo xiqqaate waggoota 40 caalaa uummata Oromoo lixaa ajjeesuuf dararuun ni himatama. Daangaa biyyaa eeguudhaaf kan ijaarame, nagaa uummataa tiksuuf kan ijaarame raayyaan ittisa biyyaa kun faallaa isaa ta'ee garuu siyaasa Itoophiyaa keessatti paartii tokko qofa eeguu irratti xiyyeeffateera jechuun hedduunni komatum. Raayyaan ittisa biyyaa Iizii Lixaa jedhamu kun hundeeffamee waggaa 47 gahuu isaa ilaalchisuun har'a ganama pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Naqamteetti imaluun marii paanaaliitiin guyyicha kabajanii akka oolan miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Akkuma oduu ganamaa keessatti isin biraan geenyee turre, kabajni ayyaana hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa kun guyyaa 2 jedhamee ture. Kanaanis caamsaa 10 fi 11 akka ta'e eerameera. Caamsaa 10 pirezidaantiin naannoo Oromiyaatii fi Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaafaan Naqamteetti guyyicha kabajaa kan oolan yoo ta'u, kabaja ayyaana guyyaa boruu irratti immoo Ministeerri muummee Abiy Ahmed argamuuf akka jiran dhaga'ameera. Ayyaana kana dahoo godhachuun tarii akkuma bara dabree uummata istaadiyeemiitti walitti qabuun Ministeerri muummee Abiy Ahmed itti haasa'uu akka danda'anis tilmaamama. Gama biraatiin gaaffii ogeessota fayyaa tibbana ka'aa jiru irrattis Abiy waa jechuu akka danda'an tilmaamameera. Imalli Ministeerri muummee Abiy Ahmed amma magaalaa Naqamteetti godhan kun waggaa 3 dabre walitti aansuun yeroo sadaffaaf ta'uu isaa. Akkuma amma dura isin biraan gahaa turre, bulchaan biyyattii kun bara 2023 JFL Naqamtee deemanii hawaasa faana marii godhanii turan. Bara 2024 immoo caamsaa 8 magaalaa Naqamtee istaadiyeemiitti uummata walitti qabuun shanee faana marii godhuuf qophiidha jechuun sobanii galanii turan. Amma immoo yeroo sadaffaatiif walitti aansuun caamsaadhuma keessa Naqamtee bu'uuf jiru Abiy Ahmed. Bara dabre caamsaa 8, barana caamsaa 11 hawaasa Naqamteetiin wal arguuf jira jechuudha bulchaan kun. Ji'a 5 akka har'aa Jimmatti haasawaa godhanii kan turan Ministeerri muummee Abiy Ahmed Naqamtee keessatti hojii misooma kooriidarii eegalleerraa jedhanii turan. Amma immoo Naqamtee jalqabnee jirra. Akkuma Jimmaatti kooriidara Naqamtee innis baay'ee miidhagaa gaafa dhumatu akkas jecha tarii guyyaa boruutis Naqamteetti dhimma misooma kooriidarii kana ilaaluu akka danda'an ni tilmaamama. EJM ammatti misoomni kooriidarii Naqamtee hojjetamaa jiraachuu garuu hin mirkaneeffanne. Miidiyaaleen waa'ee misooma kooriidarii Naqamtee kaasanis bal'inaan hin mul'atan. Oduu biraatiin
Obbo Jawaar Mohammad arraas ogeeyyii fayyaa dahatee biyya jeequu fi jechuun dubbi himaa mootummaa Abiyyi ifatti Jawaar qeeqan. Mormii ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun mootummaan ifatti yeroo duraatiif deebii kan laate yoo ta'u, kanaanis hoogganaan koominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu deebii cimaa qabu. Mormii tibbana gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun haala guutuu biyyattii keessatti amma deemaa jiru, haala Itoophiyaan amma dura keessa darbite bal'aa barreessuun Dr. Laggasaa Tulluun mormii tibbana isaa mudates guutummaatti siyaasaatti akka hiikkatan barreessan. Laggasaa Tulluu waa'ee mormii isaa mudate kanarratti akkuma barreeffama eegalaniin Dr. Laggasaa Tulluu namoonni siyaasaan isaanii kasaare yeroo hunda ajandaan isaanii biyya diiguudha jechuun fuula Facebook isaanii irratti barreessaniiru. Namoota mormii tibbanaa kana hooggananii fi bal'ina miidiyaa hawaasaa gubbatti qoodan kan akka Jawaar fa'aa baandaalee jechuun kan ibsan Dr. Laggasaa Tulluu baandaaleen yeroo hunda Itoophiyaa jeequmsa keessa galchuudhaaf diinota Itoophiyaa faana ni hojjetus jedhan. Akka nama siyaasaatti yookaan akka nama waajjira Abiyyi keessa dalaguu tokkotti maqaa Jawaar kaasuurraa kan of qusatan Dr. Laggasaa Tulluu isa caalaa garuu maqaa Jawaar cinaa deddeemaniiru. Barreeffama isaanii keessatti qondaalli olaanaan mootummaa kun akkas jedhan. Yeroo takka kaardii siyaasaatiin warri taphatee jalaa fashalee dhaabbilee keenya hunda balleessuu fi Itoophiyaa laaffisuudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru jechuun Jawaar tuttuquuf yaalan. Tibbana ajandaan ogeessota fayyaa deemaa jirus waan biraatii miti kan jedhan Laggasaa Tulluu warri boo'ee boochisaa jiru kaayyoon isaa siyaasaadha jechuun jarri kun summii siyaasaa akka facaasaniitti kataban. Itoophiyaan biyya gootummaa ajaa'ibaatiin baroota dheeraadhaaf abbaa biyyummaa ishee eeggattee as geessedha kan jedhan Laggasaa Tulluu biyyi wareegamaan as geessetuun hiyyummaa injifattee tarkaanfataa jirti jedhan. Ammatti kana caalaa biyya nyaataan of dandeesse gochuudhaaf guddoo hojjechaa jirra kan jedhan Laggasaa Tulluu mootummaan Abiyyi Itoophiyaa guutummaatti hiyyummaa keessaa baasuuf hirriiba malee akka hojjechaa jiru katabaniiru. Itoophiyaan amma dura akka lammiileen ishee barbaaddutti miindaa kaffalaa fi akka hin turre kan kataban Laggasaa Tulluu kun hiyyeeyyii waan ta'aniif osoo hin taane kadhachaa waan turaniif jedhan yookaan akka waan miindaa gaarii ofiif kaffalaa jiraniitti kataban. Dhimma miindaan wal qabatu irratti yoo barreessan qondaalli olaanaan biltsiginnaa Dr. Laggasaa Tulluu qumaartonni dhiiga namaatiin daldalan arraas sababa miindaa hojjettootaa godhachuun wal dhibdee fi jeequmsa keessa nu galchuu barbaadan jechuun itti fufanii garuu arraas akkuma kaleessaa jarri sun ni salphatu jechuun katabaniiru. Yookaan Jawaar faan arraas jeequmsa keessa nu galchuu barbaadan jechuun barreessuu isaaniiti. Namni waajjira Abiyyiif dubbi himaa ta'an kun biyya tanatti hojjettoota mootummaa osoo hin dabalanne lammiileen miliyoona 5 ol miindaa argachaa jiran kan jedhan Laggasaa Tulluu barattoota miliyoona 6 nyaachisaa jirraas jedhan. Haala kana hunda ilaallee fuuldurri keenya ifa ta'uu hubanneerraa ammaas tattaafachaa jirraa kan jedhu Laggasaan haala amma jiruun biyya keessa jiraannu ilaallee akkaataa itti jirrus madaallee gaaffii kaasnus ilaalaa deemuun gaariidha jedhan. Gaaffiin miindaan haa dabaluu ammatti gaaffii sirriidha kan jedhan hoogganaan koominikeeshinii federaalaa kun asitti waliif galla erga jedhanii booda kun ta'us humnoota ajandaa kana fayyadamanii siyaasa isaanii ooffatan ofirraa ilaaluu qabnaas jechuun sodaan isaanii ammallee warra siyaasaa akka ta'e kataban. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa sirrii ta'uu qofa utuu hin taane miindaan yoo dabalame eenyutu jibba jechuun gaafatan. Dr. Laggasaa Tulluu kanuma waliin biyyi tokko akka dandeettii isheetti kaffaltii ni kaffaltii jedhan Laggasaa Tulluu. Oduu biraatiin hojii hojjanne keessatti wanta badeef dhiifama guddaa gaafannaa jedhan qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'a. Waggoota dura Abiyyi deeggaruuf jecha uummata Oromoo bal'aa arrabsuudhaan kan beekaman Taayyee Danda'a yeroo duraatiif erga mootummaan wal dhabee ifatti dhiifama gaafateera. Qondaalli biltsiginnaa duraanii kun haga bara 2023 ifatti Abiyyi faana wal dhabuutti namoota siyaasaa Itoophiyaa kamuu keessumaa addatti kan Oromoo hunda miilaan irra deemaa turan. Taayyeen yeroo waraana Tigraay addatti namoota hunda juntaadhaan himachuu, Oromiyaatti immoo hunda isaanii shaneedhaan himachuu, namoota akka Jawaar fa'aa wayita isaaniidhaa turan
yeroo isaan nyaata lagatan itti qoosuun amala isaanii keessaa tokko ture. Waggaa tokkoof Abiyyiin hidhamee erga dararaan irra gahee booda mana hidhaatii kan ba'e Taayyeen ifatti tibbana ministeera muummee Abiyyi Qees Mogosee jechuun qeequu jalqabeera. Obbo Taayyeen yeroo ammaa kana ministeera muummee qeequu qofa utuu hin taane arrabsuu irrattis argama. Taayyeen Abiyyi qeequu jabeessu hordofee hedduun namoota waan amma dura obbo Taayyeen barreesse ol baasaa jiran. Keessumaa deeggartoonni Abiyyi faaruu amma dura Taayyeen Abiyyi faarsee Feesbuukii gubbatti ol deebisanii Taayyee deeggaraa turteemi jechuun isa gaafachaa jiran. Obbo Taayyeen immoo kanaaf deebii cimaa qabu. Obbo Taayyeen barreeffama galgala kana barreessaniin gumiin faarsee bulaa burjaajii wahii uumuudhaaf socho'aa jira jedhan. Barruu koo duraanii walharkaa bubbutaa jiranii Taayyeen kaleessa waan Abiyyi deeggareef arra immoo mormuun haraama jechuudhaaf hamoommataa jiranii jechuun kataban. Mee dubbiin akkanaa saayinsii gosa kamii keessatti argama jechuun gaafata Taayyeen. Garuu sabaaf dubbiin kun ifa ta'uu qaba kan jedhan obbo Taayyeen ani jiruu too keessatti yaada malee nama deeggarees mormees hin beeku jedhan. Yaada ida'amuu barruu qofaan utuu hin taane lubbuu koo qabsiisee deeggaruun koo dhuguma kan jedhan obbo Taayyeen ida'amuu keessatti ammoo naga'a, bilisummaa, badhaadhinaaf obbolummaaf waadaan seenamuun ni yaadatama jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf yaadni kun arraas ni deeggarama kan jedhan obbo Taayyeen kanaafiin Abiyyi deeggaree jechuun dubbatan. Garuu ofiif jecha sana hin goone jedhan. Achirraan ummataaf ni dabra jennee gatii jabaa maatii fi hiriyyaadhaan badhaadhinatti kaffallee jedhan. Asitti rakkoon gaafa siyaasaan qumaara taatu dhalatte kan jedhan Taayyeen waan jennuu fi waan hojjennuutu wal dhabaa dhufe jedhan. Hanni sarara diimaa jenne gara afaa diimaatti guddateera kan jedhan Taayyeen nagaan jedhamees hafee maraammartoon waraanaa biyya qabate jedhan. Bulchiinsi gaariinii fi hayni duraanuu hin jirre daranuu hammaate kan jedhan Taayyeen jarri jecha ummata jedhu guututti dagatee kabajni lammii dhibuun namni buqqe'ee mukti dhaabbate jechuun makaraa biyyattiin agartuu barreessan. Garuu jedhan obbo Taayyee danda'am waan kana callisaan takkaa hin ilaallee jedhan. Jallina agarre sirreessuuf bara 2011 irraa yaaluu namuutu ni yaadataa jedhan. Tarkaanfiin duraa marii keessoo ilaallata kan jedhan Taayyeen garuu jarri waraana caalaa yaada sodaataa jechuun Abiyyi akkamitti akka isaan sodaatuu fi dubbii isaanii sodaatuu kataban. Maraafuu rakkoo kaasuun furmaata gaafannaan hattuu fi shirtuun nutti kaatee jedhan. Kanaaf dubbiin keessaa alatti ba'uun mormii dhaltee jechuun barreessaniiru. Taayyeen ergaa galgala kana barreesseen dhumarratti akkas jedhan. Roorrisa jijjiiruuf otoo hin taane roorroo hambisuuf qabsoofne jedhan. Nagaa, bilisummaa, qananiif haqa uummata keenyaatiif dargaggummaa keenya wareeynee jechuun eega katabanii booda haga sun dhugoomutti ammoo gatii dabalataa kaffaluuf amma qophoofneerraa jedhan. Kanaanis duratti deemuudhaaf yakutannee jechuun barreessan. Adeemsa keessa wanni dogongorame jiraannaan ammoo afoo'oytu jennee jechuun afaan Arabaatiin dhiifama jechuun barreessan. Qondaalli bilchiginnaa duraanii obbo Taayyeen erga mootummaan wal dhabee booda waan amma dura balleesseef afoo'oytu yeroo jalqabaatiif jedhe. Oduu teenya xumuraatiin Indiyaa fi Paakistaan lola guyyootaaf gaggeessaa turan dhaabuuf walii galan. Waraana guyyaa muraasaa kanaan jabina Paakistaan addunyaan yoo dinqisiifattu Doonaald Tiraamp waraana kana dhaabuu keessatti shoora olaanaa taphachuu beeksiseera. Haaluma kanaan Indiyaa fi Paakistaan haleellaa daangaa qaxxaamuruun guyyoota afuriif walirratti gaggeessaa turaniin booda amma waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'uu ibsaniiru. Biyyoonni niwukilaara hidhatan kunneen lamaan meeshaa waraanaatii fi dirooniidhaan walirratti haleellaa bananii kan turan yoo ta'u, jaarsummaa Ameerikaatii waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'uu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mirkaneessaniiru. Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii Tirus jedhamu irratti barreessuun ture kana kan ifa godhan. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Ishaaq Daar biyyi isaanii dhukaasa dhaabuuf waliigaluu mirkaneessaniiru. Ministeerichi miidiyaa biyyattiitiif ibsa kennaniin yaalii dippiloomaasii keessatti ministeeronni dhimma alaa Tarkii, Saawud Arabiyaa fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun hirmaachuu mirkaneessan. Ministeerri dhimma alaa Indiyaa Vikram Misriim biyyi isaanii tarkaanfii gama qilleensaa
lafoo fi galaanaatiin fudhattu dhaabuudhaaf waliigaluu mirkaneessaniiru. Itti dabaluudhaanis dhukaasa dhaabuun sa'aatiiwwan keessatti hojiirra akka oolfamu himan. Dureewwan biyyoota lamaanii dabalatee aangawoonni sadarkaalee garaagaraa irratti argaman marii taasisuu keessattuu guyyaa wiixataa biyyoonni lamaan marii ifaa akka eegalan beeksisaniiru. Waraana kana dhaabuu booda yaada gamaaf gamanaa kennamaa jiruun Paakistaan waraana kana akka injifatteetti hedduun barreessaa jiru. Waraana eeggamaa ture Indiyaan bantus waraana kana ofirraa qolachuudhaatti Paakistaantu injifatee jedhame. Kun kanaan osoo jiru oduu tana wayitaa qindeessaa jirrutti muummichi ministeeraa Paakistaan ibsa laataniin diina keenya injifanneerraa jechuun labsan. Hoogganaan Paakistaan Shehbaz Sharif biyyi teenya jabina isii agarsiifteetti jedhaniiru. Yeroo gaarii.